Guddoo biraa baanee ammaan tana isaan duraan kana gabbaraa turanii ayyoo guddoolleen arraan tana amantee jirti jechuudha. Rabbiin biraa wanni gabbaranii fi wanni hundi takka hin jiru rabbii tokkicha malee haqaan gabbaramaa rabbii tokkicha malee homaan jiru. Mucaan kiyyallee warra tooyidaati namni hundi warra tooyidaatti jijjiiramee jira obboleeyyan kiyya warri waan kana laaltanii fi warri waan kana dhageessan hundi keessanuu rabbitti amanaadha waan kanatti tokkoon keessan hin amaniidha. Natti isin dhufinaa isin hin jette ayyoo guddoon arraan tana kana booda natti hin dhufinaadha tokkoon keessan hin dhufinaadha nuti ayyoo guddoo gargaaraa jirra jechuudha. Kunoo akkatti obboleessa keenyas gargaaraa jirra. Amma achirraan akkatas deemu jira jechuudha. Gandi isaan galan immoo gaara gubbaa aanaa shanan dhuggootti argamna. Akkana jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Waraabessa amma akkana ziyaaree yaa'u jirra gaarra. Mee koo aanaa isin dura deemee ilaala. Gaaraan teessan ziyaadaa isin nyaataa dhugaa isinilleen. Awoo akkana nama ziyaaruun namaaf akka inni barnoota guddaa namaa dhaamuun waan khayriiti. Wallaahi. Maal jedhani? Waan qubna garii arraan tana dalii damboo. Nuti ziyaaree deemuu jirra jechuudha gaama nama ziyaaree. Allahu Akbar. Amma asiin gabbuu deemnaa jechuudha gadoota. Kana yaa'u jirra gaarra.